Hundumti keenya gaafa mana barumsaa galle nama wajjin wallalleerraa, rukunneerraa, rukutamneerras. Kan namootaan baay'ee keenya ammoo mana barumsaa keessaa osoo hin bahin mana barumsaa keessatti fixaneerra. Kan nama tokko immoo mana barumsaa keessa darbee jireenya keenya isa sirrii irratti iyyuu dhiibbaa addaa geessiseera. Barataan wuu jedhamu immoo carraa kanaan isa ga'eera. Gara kutaa isaanii barataan haaraa dabarfamee hamma jedhamu ol isa gidirsu. Tuffii keessa ba'an immoo jaalallee isaa isa fuulduratti gidirsu. Yeroo kanatti ofiisaa of to'achuu kan dadhabee wuun iskibiritoodhaan ija isaa tokko balleessuudhaan itti faradamees mana hidhaa gala. Haa ta'uyyuu malee achis wanti gaarii hin eegneeni. Ijoollummaa isaa kanas arganii durriyoonni mana hidhicha keessaa hin gidirsuuni. Mucaa inni ija jala balleesses guyyaa guyyaadhaan dhufuun yeroo atitti mana hidhaa keessaa baatu baay'een eeggachaa jira. Akkuma ati baateen gara awwaalchaatti si ergaatiin jedha. Mucaan wanta gadhee lamaan kana keessa gali kun akka dingataa jireenya isaa wanta geeddaru tokkotu irratti uumama. Har'a kan nuti ilaallu bara 2021 kan ba'e fiilmii Shark the Beginning jedhamudha. Anaaf tumsa akka ta'uttis kan maatiin taane subscribe gochuun viidiyoo kanas like gochuudhaan naaf jalqaba. Fiilmichi kan inni jalqabu mucaa Hayoon jedhamu irraatidha. Dorgommii maarshaal aartii isaa erga mo'ee booda gara manaatti galaa jira. Haadhi isaas bilbiltee fi oduu gaarii itti himti. Waggaa baay'eef obboleettiin isaa ishee biyya biraa turte gara manaatti deebi'uu ishee itti himti. Gaafa mana ga'u garuu wanti mudateen waan biraa ture. Manichi keessi baay'ee dukkanaa'ee ture. Waan bakkee keessa rafaa jiru fakkaata. Kallattii maannaqee gaafa firiijii banu harka isaatti dhiiga dibata. Gaafa naanna'ee ilaalus obboleettiin isaa fi haadhi isaa du'anii arga. Akka dingataa karaa dudduubaa nama tokkotu hudhaanii akkamiyyuu godhee gadhiifatee rukutuu jalqabu. Namni lammaffaa gara biraas itti dhufa. Qobaasaa namoota lamaan kana duukaa rukutuu jalqaba. Yeroo xiqqoo booddees lamaan isaanii akka hin taanetti rukutuudhaan achumattis ajjeesanii. Dhumarrattis mana murtiitti dhiyaachuudhaan itti faradamee gara mana hidhaatti gala. Achuma biyya sana keessa mana barumsaa tokko keessa barataa baay'ee cimaa ta'ee garuu mucaa baay'ee sodaataa ta'e wuu kan jedhamu tokkotu jira ture. Achittis barataan Siikoo jedhamu tokko iddoo biraadhaatii gara kutaa isaaniitti darba. Siikoon booksanyaa yommuu ta'u ana malee namni sin jiru jedhee nama yaadudha. Yeroo mas jalqabaa isaa sanarra yeroo mana barumsaa galee gulbee mana barumsichaa rukutuudhaan kana booddee anadha gulbeen ittiin jedha. Kutaa keessas deemee utuu ilaalaa jiru kana dura wuu duukaa elementarii akka baratee ture hin yaadata. Elementaries utuu jiranii akkasuma godhee isa gidirsaa ture. Ammas yeroo jalqabaaf argee rukutuun ni jalqaba. Gaafa inni baay'ee rukutuun jaalalleen wuu aartee ol kaatee darbattiin isheettis galagalee rukutuun ni jalqaba. Wuun kadhateenii dhiisiin gaafa jedhu gaafa inni dhaga'u ni didu wuun iskiriitoo baasee ija isaa waraana. Achi booddees wuun mana murtii keessa dhaabbatee argina. Balleessaa balleesseefis waggoota muraasni itti faradame gara mana hidhaas gala. Achittis akka carraa ta'ee hiriyaa gaarii argatee wajjin ta'u. Garee dubbii hin jaallanne kan akka isaanii argatanii isaanittis dabalamu. Hiriyoonni isaas mana hidhaa kana keessatti hidhamtoota sadan kanarraatii of eeggadhuutti jedhanitti himu. Namicha gabbadaa kanaa fi namicha gabaabaa kana. Inni dhumaan immoo fiilmichi gaafa jalqabu mucaa agarree hiyuu ture. Innis mana hidhaa sana keessatti ture kan inni hidhame. Guyyaa tokkos utuu hidhamtoonni kuwaasii taphachaa jiranii nama gara biraa nama lama taphatu barbaadanii wuu fi hiriyaasaa dirqimsisanii keessa gashanii. Utuu taphachaa jiranis wuun gaafa dhaabbatu arganii itti iyyu. Achi booddees akka dingataa kuwaasicha ni ta'a jedhee cidhaan namicha isa gabbadaa sanaa rukute. Namichi kun sababa kanaaf aaree wuudhaan harkisanii gara iddoo dukkanaa geessanii. Karaa irrattis hiyuunii wajjin wal bukkee darbu. Wuunis hiyuuniin gaafa argu namoota kanarraa akka inni gargar baasuuniif kadhata. Hiyuunis gaddee fi akka isaan gadhiisaniif itti hima. Namichi gabbadaan sunis eenyurraayyuu hajaja hin fudhadhuutti jechuudhaan hiyuuniin dha'uuf itti fiiga. Hiyuun garuu haala salphaa ta'een booksii tokkoon lafa isa buusa. Wuun utuma isaan harkaa ba'eeyyuu isaan garuu hordofuunii hin dhiisne. Guyyaa tokkos namni si gaafatu jira jedhamee deema. Inni isa gaafatus mucaanni ija isaa jalaa balleesse Siikoodha. Yeroo kee fixxee ammati baatutti si eeggachaan jira. Akkuma ati as keessa baateenna kanaan awwaalchatti si erguuttiin jedha. Wuun boo'ee haa kadhatuun iyyuu malee dhaga'uunii hin dandeenye. Guyyaan gaafa darbaa deemuttis yaaddoon wuu dabalaa deema. Bakkeetii inni sun isa yaaddessa. Keessaati immoo inni gabbadaa isa yaaddessa. Guyyaa tokko wuun hiyuun ispoortii gaafa hojjetu arguudhaan akka inni barsiisuuniif isa kadhata. Hiyuun garuu sin barsiisuu jedhee bukkeedhaa deema. Guyyaa itti aanuttis dhufeema isa kadhata. Mucaan ana deema sitii jedhee isa ari'a. Wuun garuu utuu abdii hin kutiin deddeebi'ee isa kadhata. Eenyu duukaa wallolus gumaa ba'uus barbaadee osoo hin taane ofirraa ittisuu barbaadennaattiin jedha. Dhumarrattis gaddee fi leenjisaa bor fudhatattiin jedha. Guyyaa itti aanuttis leenjisaa jalqaba. Haa ta'uyyuu malee leenjichi akka inni yaade salphaa hin turre. Barataa koo kanan si godhu yoo fiigichaan na caalteedha ittiin jechuun hamma inni somba isaa tufutti isa fiigsisa. Wuutti ammamiyyuu taacimuyyuu malee mucaa isa bakkee fi gabbadaa isa keessaa yaadachuudhaan ilkaan isaa ciniinnachaa
fiigicha isaa itti fufa. Boorsaas hamma feenti nyaatutti leenjii isaa kana itti fufa. Guyyaa itti aanuttis hoogganaan mana hidhichaa hiwaame bukkee dhaqa. Hidhamaa gaarii wanta ta'eefis mana hidhaa gaarii ta'e tokkotti akka dabarsuun barbaadan itti hima. Hiwuunis wuun kutaa tokko na duukaa haa galu jechuudhaan eeyyamsiisaafi. Akkuma inni galeenis akka inni push-up hojjetuuf isa ajaja. Guyyaa jalqabaaf hammamiyyuu itti ulfaatuyyuu malee irra deddeebiidhaan gaafa hojjetu wuun sirriitti of fooyyessaa dhufe. Puul-appiinsaa, boksiingiinsaa akkaataa inni itti wanta tokko dha'u baay'ee fooyya'aa dhufe. Nyaatas baay'isee nyaachuu jalqaba. Torbee xinnoo booddees jijjiirama guddaa agarsiisuu jalqaba. Hiwuuniin iyyuu dinqisiisuu jalqaba. Kitaaba isaayyuu dubbisaa, leenjii isaayyuu wajjin hojjechaa ture. Guyyaa tokkos hiriyaan wuu dhufe oduu gadhee itti hima. Hiwuun mana hidhaa gara biraatti dabarfamuuf akka ta'e itti hima. Wuun oduu dhagee kanaan baay'ee magadda. Leenjicha irrattis hubannaa godhee hojjechuu dadhabe. Oduchas akka dhagee Hiwuunitti hima. Hiwuunis kana booddee inni jiraachuuf dhiisuunsaa faayidaa akka hin qabaannee fi wanta hundumaa ofiisa gochuu akka danda'u itti himee bukkeedhaa deema. Kunis wuudhaan baay'ee masakakkaasa. Wuun hiriyaansaa gaafa inni warroottan sanaan fuudhamee deemamu argee gargaaruunifis jedhee fiigee deema. Loleenis isaanirraa gargar baasaani. Guyyaa taanuttis gulbeen mana hidhichaa wuun wanta godhe dhaga'uudhaan gara kutichaatti waamsisaani. Wuunis wanta godheef dhiifama gaafataani. Garuu dhaga'uuniif eeyyamamaa hin turre. Rukuttaas jalqaba. Yeroo kanattis wuun obsisaa dhumuudhaan innis rukuttaa jalqaba. Hammamiyyuu wuun haala injifamuyyuu malee sirriittis cimina gatii hin qabneef dandamachuu dadhaba. Dhumarratti garuu akkamiyyuu ta'ee rukuttaa deebisuu jalqaba. Eessaatii fidee humna isaa guutuu baasee rukutaanii feentiis nyaata. Gaafa inni kufus irra isaarra yaabbatee boksiidhaan rukutuu jalqaba. Garuu Hiwuun dhufee isa dhaabsisa. Guyyaama wal fakkaataa immoo siikoon karaa utuu ce'aa jiru makiinaan tokko kilaaksitti godha. Innis makiinichi gaafa dhaabbatu ispiikiyoosaa irraa cabsa. Gaafa isaan keessaa bu'anis isaaniin rurrukuta. Yeroo kanatti hoogganaan isaanii argeeni lapheesaaf cimina isaa argee kottuuti garee koo keessa galiitii leenjisaa ittiin jedha. Achi booddees isa duukaa hojjechuu jalqaba. Mana hidhaa keessatti immoo wuun baay'ee cimaa dhufaarra. Leenjisaa masaa duukaayyuu wal qixxee loluu jalqaba. Haa ta'uyyuu malee leenjii irratti gaafa wal lolan yeroo hundumaa mo'amaa ture. Har'a garuu leenjisaa isaayyuu gatii mo'eef akka baay'ee itti gammadee fi leenjichis yeroo dhumaaf akka ta'e itti hima. Dhumarrattis Hiwuun guyyaan isaa dhumaa gatii ga'eef wuu duukaa gargar ba'a. Wuun torban xiqqoof irraanfachuun hin dandeenye ture. Hiwuun mana hidhaa akka gadhiise kan arge duriyyeen inni gabaabaa carraa kanatti fayyadamuudhaan wuu duukaa wallaluu akka barbaadu itti hima. Wuun immoo si wajjin kanaan wallalee wal dorgomu wantan jedhu kana qofaa yoo gooteedha ittiin jedha. Mucichi inni gabaabaanis maalla jedhee gaafataani. Ani yoon si mo'e kana booddee nama mana hidhaa kana keessa jiru tuunis hin gidirsituunis ittiin jedha. Yaada isaa kana wajjinis walii gala. Guyyaa isaas walitti himanii gargar ba'u. Guyyaan isaas ga'ee hundumtuu bakka wal dorgommii taa'ee wuu eegaa ture. Haa ta'uyyuu malee hamma yoonaa hin dhufne. Namni si gaafatu jira jedhamee bakka sana deemee ture. Gaafachuunifis kan dhufe siikoo ture. Amma magaalaa kana keessaa garee nama sodaachisu keessaa akka hoogganaa ta'ee ramadame itti himuuf dhufe. Achumaanis guyyaan itti ba'u baay'eema akka eegaa jiru itti himee bukkeedhaa deema. Wuun bakka itti wallaluuf jedhe sana bukkee deema. Jalqabarraa ariitiin mucichi inni gabaabaa qabu isa rakkisee ture. Deebiseeyyuu rukutuu dadhabee ture. Dhumarrattis leenjisaan isaa akka inni leenjisetti wallaluu jalqabe. Mucichi inni gabaabaas nama cimaa wanta tureef dandamachuu ni danda'eera. Amma lamaan isaaniiyyuu miidhamaniiru. Dhumarrattis wuu morma isaa sirriitti hudhee qabata. Yeroo kanattis poolisoonni dhufanii gargar isa baasanii. Haa ta'uyyuu malee wuu ture kan mo'e. Mucichi inni gabaabaas akka waadaa gale namoota rakkisuu dhiise. Achi boodas hiriyaa ta'uudhaan yerooyyuu wal duukaa dabarsuu jalqabani. Dhumarrattis wuu yeroo inni itti hiikamu ga'a. Iddootti leenji'ees xiqqoo ishee daawwachuudhaan dhufa. Utuma ba'aa jirus barrii irratti siikoo arga. Wanta tokkos osoo hin dubbatiin gara meedaa dhiyoo isaanii jiru deemu. Achittis lola isaanii jalqabu. Yeroo dheeraaf nama wajjin wallaluu kan bare siikoon wuudhaan baay'ee miidhuu jalqaba. Wuun garuu hammamiyyuu haa rukutamuyyuu malee abdii kutuu hin dandeenye. Feetis kaka'aa ture. Akkasumatti itti rukutamaa jiru mala Hiwuun itti hime tokko yaadata. Harka isaas sirriitti naannessuudhaan ija isaa rurrukutuu jalqaba. Dha'ichi kunis siikoon akka of wallaalee kufuu isa godha. Wuunis akka mo'ee gaafa baru siikoo dhiisee deema. Dhuma fiilmichaarrattis wuun Hiwuu dhaqee arga. Hiwuunis barataa isaa kanaan baay'ee gammadee ture. Utuma wal kolfisanii wal gammachisanii seenaan keenyas asuma irratti dhuma. Viidiyochi yoo isinitti tole laayikii gochuu akka hin daganne. Anaan baay'ee humnaa ol na fayyada. Isiniin immoo waan tokko iyyuu hin miidhu. Galatoomaa.